wantan taane sitta manne maqaa keen erga baane milkaa'ane warra argatan badhaasa nuuf taasisi maleen godhin badisa. Adeemne kunoo har'a geenye teephoo fi cunqursaa hundumaa dandeenye kan xiyya darbatu bulee ka'ee jira nuti addan ba'iini biyya ormaa jirra dhuma nun balleessine hojii harka kennisine faarsuuf gammaduu malee utwaanaaf nun godhine dhuma nun balleessine hojii harka kennisine faarsuuf gammaduu malee utwaanaaf nun godhine. Jalqaba keenyatti harkeenuuf reebame maqaan keenya addunyaa mararratti beekame simboo nutti goote hundaan kabajamne homaa bu'aan qabu mootummaa kee hodhamne dhuma nun balleessine hojii harka kennisine faarsuuf gammaduu malee utwaanaaf nun godhine dhuma nun balleessine hojii harka kennisine faarsuuf gammaduu malee utwaanaaf nun godhine. Faarfannee shubbisne lafa awwaara kaafne maqaa keen ifanne seexanoota baafne simboo nutti uwwiste baay'ee kabajamne waan xinnoon xaxamne kufne kan argamne dhuma keenya hin godhin wantan taane sitta manne maqaa keen erga baane milkaa'ane warra argatan badhaasa nuuf taasisi maleen godhin badisa dhuma nun balleessine hojii harka kennisine faarsuuf gammaduu malee utwaanaaf nun godhine.
fiigdota ka'umsa dursinee otoo hin xumurin dadhabne yoo dhiifne fudhachuutu qabnu mo'annee badhaasa keessaa qooda dhabuun gadda dhaabu'aansa dhuma keenya hin godhi waan tantaane sitta manne maqaa keenya erga baane milkaa'ane warra argatan badhaasa nuuf taasisi malee hin godhin badisa dhuma nun balleessine hojii harka kenneessine faarsuuf gammaduu malee